بسم الله إن شاء الله رانتنا مني على ودان وكنيا هدت قولن تكشو غرغر سفيتي هاتي منات إن شاء الله جولينيس مي لا أكجرتو درسي مني bakka nyaannee fi bakka dhugnee fi kan hundinuu waliin laaqamee jira kana fakkaata. Arraan tana odoo manaa gadi hin baane bakka biraan deemne kubbaan taphanne maskiidan dhayne dalagaaleen yoo carraa qabaanne carraa kanatti inshaallah wadha isaan gargaarreeti tolchinee fi miiccinee dhiinee babbareechinee hafuura isaan fudhachiisne jennee gaarraan tana guyyaa isaan hafuura fudhatan jummaa inshaallah. Alme kattiin fafaa godha meeshaa dhiquun dubartii qofaa miti gargaaruun dirqama nutti hafuura isaan fudhachiisuun deemee kottumee hafuura taa'e haadha manaatii bareedduutii mee kottumee raantan gattaa'ime kanaan asirraa godha hafuura fudhadhume hin jettaniini mee haa jennuun obboleettii teetis obboleettii tiyya hedduu dhaleetii bira dadhabde mee kottumee hafuura fudhadhu taa'ime naaf xiqqishaa shaqif naa jeeme ummaate yoo taganamaas ati ijoolleetiis galgalaas eega atiis guddatti tanuma waa hunda siif gootu hugu isii hafuura fudhachiisme ummaatiyya mataara dhungadhu ummaatiyya ati bara jannanni kiyya miila kee jala kootume irraan tan hafuuraan si fudhachiisa anaa siraa dhiqa mana meeshaa tanaas meeshaa nyaatatti nuuf goote kanaas mee anaa xiqqisho arraan tana xuluq siraa godhaa ati mee hafuura naa fudhadhume kootume miila sii siraa irraa dhiixee miila siitiis maate dhungattee miilesii jannanni kee miilesii jala dhungattee irraa fuutee taa'e nyaata beeturraa gootee meeshaa dhiixee hafuura fudhachiistee maaltu si qabarra kana godhu inshaallah akkattiin faafaa irraa godhu jira guyyaa qiyyaqa ispoortiinaaf meeshaa dhiquu gaa takkaan ga'aa beekta akkattiin irraa faafaa jira ni beektanii nama hayyuutu nama jabaatu nama maatii isaa jaalatuutu gargaara. Faafaa jechaati. Nama maatii isaa jaalatuutu, maatii isaa kabajuutu, maatii isaatiif yaaduutu isaan gargaareeti isaanirraa ba'aa buusee dhiqi disxiis, dhiqi kitliis, dhiqi saanaas, dhiqi maankaas, shuukkaas, kubbaayyaas hundarraa dhedhiqee eegas booda isaan hafuura fudhachisiisa. Laal meeshaa qofaa miti. So bakka nyaatatti godhaniis miizaas, stoovaas, oovinaas hunda hayxeetuma amma dandeessan firijaas meeshaa waan irra kakaata kanaas fa'a godheetti maraa dhiqara amma dandeessu. Isa takka waayee itti momoxxana beekta akkatti irraa goggoostee irraa hayxee kanaanis dhiixee ibsitee fa'a fakkeessitee fa'a rasuuli sallallahu alaihi wasallam qulqullinni cinaa imaanaatti jira. Qulqulleessuu qabna, tolchuu qabna, bareechuu qabna, irraa isaan irraa ba'aa takkallee taakatu buusuu qabna. Rasuulli beektaa akka haadha manaa gargaaruu ture. Waan dandeehuun bira dhaabbachuu godhuu ture, gargaaruu ture. Inshaallah nutiis gaa faantasaa jala deemna. Kanaafuu faantasaa jala deemna. Yoo ati meeshaa dhiquu hin beekne, yoo ati waa qulqulleessuu hin beekne, waan takka waan san keessaa kaate beektu ni jarjeeti yaada meeshaa dhiquu yoo wallaalte waan karaarra taa'u kaasuun wallaaltu guddaafaa darbuu hin wallaaltu akkanatti meeshaa walitti tuulamtee taasisu kana guuruu hin wallaaltu inshaallah ni goote jeeti yaada akkatti mana firraa faa goote ilaal miizaa nyaatatti nyaatan dhiinee akkasitti ziz haadhinee maashaallah kanatti ibsinee faa goonee dachiis ni xareedha. Baakiimees ni jira ammoo dalagaadhaan irra guyyaan kan ispoortiiti beekta akkatti xareedneetuma waliif finnee maashaallah jaa shamarran gargaaruun dirqama nurratti taate eenyu qaban boonu malee nu qabanii bara. Jaartiileen teenya nu qabdi, obboleeyyan keenya nu qaban, ilmaan keenya nu qaban, haati teenya nu qabdi. Inshaallah xaragii irraa xaragii abbaa irraa gargaarame irraa ba'aa takka buusime hogguu isaanii godhara. Ganamaas isaanii xaraga, galgalaas isaanii xaraga. Xaraguu qofa nyaataas isaanii
huccuu keenyaas isaanii miicca gamanaas isaanii gamasiisachi mee irra haa buusnu waa gargaaru akkatti mee irraa fa hagoon gutakka fataa godhaa kanatti ibsa irraa inshallah rabbi sinaa ibsu kanama gargaareetu rabbinis gargaara akkanatti ilaa gaddaafaas darbi guddaafas irraa jijjiiri guddaafa acha haa libaanataas mana urgeessaa rabbi sinaa urgeessaa manaas urgeessaa inshallah kanatti ilaa faa godhaa akka hundaa'u akkasitti ilaa akkana ture akka ture ilaa kana fakkaata bog kana fakkaata amma immoo maal fakkaata nama itama kana fakkaata malaan faa hombiraa fakkaate ganda namaa fakkaate duraan ganda akka tokko tureeti amma ganda namaa bani aadama hagala fakkaata lakkatti keessatti fakkaata ciluluqaa bululuqaa masha Allah akkana inshallah akkana gootan jeeti yaada hamileedha wal garsiisuu fi wal gargaaruu fi nama keenya kaanis akka maatiin akka gargaartuuf inshallah assalamu alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel كي جلت أرقمتن جرتو فاميلي كيا بقى جراتني هند كيسانو وروني amantaa birallee ashama harka fuuni hundi keessanuu alaa biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattan isiniin jedha faamilii kiyya hundumti keessanuu ammallee naaf jiraadha. Warroonni haaroo dhuftanillee ani haa dhufu baga nagaan dhuftanii hundi keessanuu kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa nageenyi kiyya qilleensarraa isin qaqqabu isiniin jedha faamilii kiyya. Warri jalqaba ragaa ammaa na hordoftan hedduu tokko galatooma kan laakii gootan kan koomatii barreessitan kan sheerii gootan naaf jiraadha isiniin jedha. Hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha faamilii kiyya. Egaa viidiyoon kiyya akkuma asirraa argitan kana maashaallah tabaarakallaa irraa jedha hundi keessanuu anillee maashaallah tabaarakallaa jedhee jira. Abbaa manaa gaarii kan haadha ofii qarqaaru akkasuma kan haadha ofii jaallatu niitii ofillee ni jaallata niitii ofillee ni qarqaaraa jechuudha. Namoonni hedduun koomentii jala barreessanii koomentii isaanii kumaatama namoota koomentii hunda dubbisee fixuu hin dandeenye jechuudha hanga tokko muraasa irraa dubbisee jira. Hunduma keessaniifuu kan abbaa manaa hin qabne rabbiin abbaa manaa akkana isinii haa kennu ka isin gargaaru ka isiniif yaadu ka isiniif rifatu ka isiniif na'u rabbiin isinii haa kennu isiniin jedha. Shamarran hedduun koomentii isaanii jala barreessite maashaallah tabaarakallaa rabbiin haadha mana ofii nama kabaje isuma kabajaa nama haadha ofii kabaje akkasuma isa kabajaa kabajaan haadha ofiitirraa ka'a dursa jechuudha. Haadha ofii yoo kabajan niitii ofillee kabajuun naman dhibu jechuudha. Akkasii rabbiin maashaallah haadha mana keessanii wajji umurii dheertuu wajjiin isinaa tursiisu maashaallah tabaarakallaa. Rabbiin abbaa manaa gaarii isinii haa kennu. Warroota koomentii jalatti barreessitanii takka koomentii jalatti lammataan dabalattanii jette jaartii lammataa soonaa godhatee anallee akka kanatti na gargaaree hawwiin isii akkasii rabbiin abbaa manaa gaarii isiniif haa kennu hunduma keessaniyyuu. Takkallee mee obboleessa akka keessanii kana jira naasoqaa jettee koomentii jala barreessite. Irra caalan isaanii kan abbaa manaa kiyyatti sheer naa godhaa abbaa manaa kiyya biraan naagaa dhiira jechuun akkanatti hojjetee nama gargaaruu jedhanii irra caalan isaanii koomentii jala barreessanii jechuudha. Gariin immoo mee nama akka keessanii kana naasoqaa mee nama akka keessanii kana naa barbaada jaarsa akkanaa barbaada maraan kan kolfisiisee jechuudha. Irra gariin isaanii ani hoo jaarsan qabu maaliif sheer godhaa an jaarsan qabu maaliif sheer godhattee rabbiin jaarsa gaarii si haa fidu. Warroota jaarsa qabdanillee jaarsa isinii yaadu ka isin gargaaruu rabbi isinii haa taasisu. Sheer godhaa itti biraan nugaa jaarsa keenya biraan viidiyoo kana haa argee kan hiikaa dhiguu hin beekne kan dubartii gargaaruu hin beekne haa baratu jedhanii namoonni hedduun koomentii jala barreessanii rabbiin isinii haa hiru. Isaanii lammatan dabalattanii lammata barbaadanii ittisantu kolfaan ajjeese jechuudha. Isaanii bari namoonni warroonni dhiiraa kan dubartiin gargaarre kan hojii mana keessaa hojjetu hin beekne kan viidiyoo kana ilaalanii
irraa haa barataniif yookaan haadha mana isaanii akka gargaaranii fi viidiyoo kana gadhiisan malee jaartii lammataa barbaadaniiti miti kan viidiyoo kana gadhiisanii jechuudha. Ati immoo komentii jala deemtee barreessitee lammatan barbaaddanii. Anallee gaafa na fuudhe akkanatti na haa gargaaruu fi lammata gaafattee lammata Wallahi ajaa'iba waan nama gaarramu jechuudha. Obboleessi akka keessanii hoo jira obboleessi akka keessanii kana qabdanii mee naa soqa. Ajaa'iba wallahi warri komentii kun baay'ee tokko nama kolfisiistanii jechuudha. Maal garaan haadhaa gurre jedhanii obboleessi isaanii yookiin akka isaanii hin ta'u namni hunduu amalli isaa gargara jechuudha. Obboleessi akka keessanii kana qabdanii mee naa barbaada. Rabbi isinii haa baasu jechuudha. Nama gaarii akkanaa kan haadha mana ofii gargaaru kan haadha mana ofiitiif yaadu Rabbi isinii haa baasu jechuudha. Komentii jala barreessitanii kolfaan nama ajjeestanii jechuudha. Akkasii egaa hordoftoota kiyya waan dhaggeeffataniif hedduu tokko galatoomaa. Viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Maashaallah tabaarakallah irraa jenne ustaaza kana haadha mana isaa akkanatti gargaara. Maashaallah irraa jennee jirra. Baay baay.